Ameerikaan Itoophiyaa bakka lolee deemaa jiru hundatti dhukaasni akka dhaabatu gaafatte. Mootummaan Ameerikaa waamicha dhukaasa dhaabuu qaamolee hidhatan hundaaf karaa imbaasii Finfinnee jiruun dhiyeesse. Itoophiyaatti ambaasaaddara Ameerikaa kan ta'an Erviin Maasingaa roobii caamsaa 15 2024 dhimma mirgoota namoomaa fi marii biyyaalessaa Itoophiyaatti gaggeeffamu irratti dubbii imaammata yookaan poolisii spiich dhiyeessanii jiru. Lammiileen nagaa biyyattii keessa jiran qaamolee garaagaraan ajjeefamaa fi gidaan irra gahaa jirutti Ameerikaan baay'ee akka gaddatu kan ibsan ambaasaaddar Masigaan rakkoo nageenyaa Itoophiyaa keessa jiru karaa nagaan akka furamu waraana bilisummaa Oromoo dabalatee qaamolee hidhatanii socho'anii fi mootummaatiif waamicha godhanii jiru. Waamichi USA kun ergamaan addaa bulchiinsa Baayiden Maayik Haamar gama raawwii waliigaltee Piriitooriyaa irratti hirmaachuun hooggantoota siyaasaa naannoo Oromiyaa waliin mari'achuu isaanii booda dhagahame. Mariin hooggantoota dhaaba KFO fi ABO waliin wiixata darbee gaggeeffame Oromiyaan akkamitti nagaa argattee Itoophiyaan biyya tasgabbii qabdu akka ta'uu dandeessu irratti kan xiyyeeffate akka ta'e dura ta'an KFO Piroofeesar Mararaa Guddinaa BBC'tti himanii turani. Ambaasaadder Masigaan ergaa isaanii poolisii spiich kan keessatti naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti qaamolee hidhatanii socho'an maqaa dhahuun wanta irraa eegan dubbatan. Warri Oromiyaa keessa jirtan waraanni bilisummaa Oromoo yookaan WBO'n waltajjii marii Daar es Salaam irratti waliigaltee irra ga'uuf dhugaadhaan tattaaffii taasiftaniitu. Ammas abdiin kutinaa. Walamantaa uumuuf tattaaffii keessan jabeessaa. Nageenya deeggarsa uummataa bal'aa qabu mirkaneessuuf kutannoon hojii keessan itti fufaa jedhan. Lola Oromiyaa keessatti WBO'f mootummaa gidduutti adeemaa jiruun namoonni nagaa dararamaa jiraachuu ibsuun dararaan kun xumura akka argatu gaafatanii jiru. Hidhattoota faannoo naannoo Amaaraa keessa socho'aniif dhaamsa dabarsanii jiru. Warri naannoo Amaaraa keessatti lolatti jirtanii kan faannoo jechuun of waamtan adaraa marii diduun keessan isinumaafuu faayidaan qabu. Akkuma kutaalee Itoophiyaa kaanii asittis uummata nagaatu dararamaa jira. Uummanni naannoo Amaaraa jiru hedduu nageenyi ni bu'a jedhanii guddoo yoo akkas ta'e isinis hawwii kana karaa marii nagaa dhugoomsuuf dirqama qabduu ittiin jedhan. Kanneen Tigraay keessa jirtan warri TPLF lammiilee qeerraa buqqaan bakkatti deebisuuf akkuma dhukaasi dhaabbatuu qabu lafa daangaa irra jiru qabaachuuf humna fayyadamuu dhiistanii marii adeemsaan taliigamuu kan hunda hammate akka gaggeessan isiniin akeekkachiisa. Dabaluunis TPLF marii biyyaalessaa faqa ce'umsaa keessatti hirmaannaa guutuu taasisuun gahee guddaa akka qabu ibsan. Nageenyaaf tasgabbii naannoo keessanii qofaaf osoo hin taane kan guutuu Itoophiyaaf murteessaadha ittiin jedhan. Ergaa mootummaa Itoophiyaaf dhaamaniin humna waraanaan rakkoo siyaasaa furuuf akka hin danda'amne hubachiisan. Kanneen biyyattii Itoophiyaa bulchuuf dirqamni isin harka jiru mootummaan as jiru. Biyyattiin karaa nagaaf tasgabbiin malee adda waraanaa irraa waan feetuu hin argattu jedhan. Qaamolee isa morman hidhuurraa dararuu akka dhaabuun hidhamtoota siyaasaa akka hiikus waamicha godhanii jiru. Humna waraanaa fayyadamuun rakkoo siyaasaa walitti bu'iinsa dhale malee dhalee hin hiiku. Humna waraanaa fayyadamuun rakkoo siyaasaa walitti bu'iinsa dhalee hin hiiku. Kanneen mootummaa qeeqan hidhuu fi dararuun rakkoo keessatti deemaa jiruuf furmaata hin ta'u. Ambaasaadar Masigaan yeroo kamuu caalaa amma Itoophiyaaf yeroo sirrii marii siyaasaa gochuun itti jiru ta'uu dubbatan. Marii kanarratti ammoo kan morkattootni siyaasaa murteessoo ta'anii fi manneen hidhaa keessa kan jiran bahanii kan irratti hirmaatan ta'uu qabaa jedhan. Itoophiyaa keessatti dirree waraanaa keessatti mo'achuun yeroo gabaabaatti akka hin danda'amne kan dubbatan ambaasaadar Erviin Masigaan qaamoleen hidhataniis ta'ee mootummaan yeroo itti marii gaggeessan ammaa ta'uu himan. Kana milkeessuuf jalqabbii gaarii kan ta'u guutummaa biyyattiitti waraana dhaabuu yeroof labsuudha jiran. Biyyattii keessatti namoonni akka buqqaan gochuu dabalatee gidiraa namoota nagaarra ga'uu keessatti qaamoleen hidhatan gahee mataa isaanii qabu. Kun dhaabbachuu qaba. Manneen barnootaa, dhaabbilee fayyaa, bu'uuraalee bishaanii irratti haleellaan gaggeeffamu akka dhaabbatu deeggarsi namoomaa burqaa tokko malee namoota akka qaqqabuufan waamicha dhiyeessa. Kunis guutummaa biyyattiitti waraana yeroodhaaf dhaabuu kan of keessaa qabatu ta'uu mala. Masigaan wanti jala muranii dubbataa turan dirree waraanaatti mo'ichi kan hin argamne ta'udha. Kaayyoo fi galmaan gaachuuf waraanni akka itti fufu gochuun gidiraan uummata Itoophiyaa akka itti fufu gochuudha. Kanaafidha yeroon kun yeroo marii ta'uu qabaa kan jedhamuuf.
qaamoleen hunduu carraa marii biyyaalessaa dhiyeessuutti fayyadamuu akka qaban kan dhaaman Masigaan adeemsichi rakkoo qabaatuu danda'us garuu qaamolee hidhatan dabalatee sagalee hunduu akka dhaga'amu gochuuf banaadha jedhan. Mootummaan isaanii adeemsa marii godhamu akka deeggaru akka itti fufus ibsanii jiru. Itoophiyaan ibsi imbaasiin USA kenne maqaa balleessiif dogoggora qabaa jette. Ibsa ambaasaaddarri USA Ervin Masigaan haala nageenya Itoophiyaa keessa jiruuf marii ilaalchisuun kaleessa kennan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa qeeqe. Ibsi ambaasaadarichi kennan odeeffannoo gartokkeef maqaa balleessii kan of keessaa qabudha jedhe ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa galgala kana baaseen. Dabalataan mootummaan Itoophiyaa akkaataa itti qaamoleen hidhatanii biyyicha keessa socho'an itti ibsamanitti waan gammadee miti. Qaamoleen hidhatanii biyyicha keessa socho'an humna mootummaa uummataan filame aangoo irraa kaasuuf yaalan qaballeessan namoota ukkaamsanii maallaqa gaafataniif uummata shororkeessan ilaalchisee Ameerikaan ibsa kennuun dura mootummaa irraa odeeffannoo gahaa akka hin fudhanneera ibsichi. Ibsi kennamee odeeffannoo gahaa irratti kan hin hundoofne ta'uu kan yeroo ibsi mootummaa Itoophiyaa kun dabalataan faallaa hariiroo seena qabeessaa biyyoota lameenii Itoophiyaa fi Ameerikaa akka ta'e hime. Itoophiyaatti ambaasaadara Ameerikaa kan ta'e Ervin Masigaan roobii caamsaa 15/2024 dhimma mirgoota namoomaa fi marii biyyaalessaa Itoophiyaatti gaggeeffamu irratti dubbii imaammataa poolisii spiich dhiyeessanii jiru. Lammiileen nagaa biyyattii keessa jiran qaamolee garaagaraan ajjeefamaa fi giraan irra gahaa jirutti Ameerikaan baay'ee akka gadditu kan ibsan ambaasaadar Masigaan rakkoo nageenya Itoophiyaa keessa jiru karaa nagaan akka furamuuf waraana bilisummaa Oromoo dabalatee qaamolee hidhatanii socho'aniif mootummaatiif waamicha godhanii jiru. Hariiroo biyyoota lameenii waggoota dheeraaf ta'aa ture jabaa ta'uu kan himu ibsi kun ammas dhimmoota biyyaalessaa naannoo fi addunyaa irratti waliin hojjechuu fi mari'achuu akka itti fufan hime. Itoophiyaan nagaaf tasgabbii kabaja mirgoota namoomaa biyyattii keessatti diimokiraasii dagaagsuu irratti mootummaan Ameerikaa waliin hojjechuu qophii ta'uuf himee jira. Imbaasii Ameerikaa Finfinnee jiru waliin ta'uun dogoggorootni ibsicha keessa jiran akka sirrataniif akka hojjetu ibsee jira. Dabalataan karaa fooyya'aa hariiroo dippiloomaasiif mijataa ta'anii fi nageenyaaf diimokiraasii biyyattii irratti dhiibbaa hin qabne akka akeekanis ibseera. Ibsi ambaasaaddarri Ameerikaa Finfinneetti kennan Itoophiyaatti ambaasaadara Ameerikaa kan ta'an Ervin Masigaan dhimmoota mirgoota namoomaaf marii biyyaalessaa Itoophiyaatti gaggeeffamu irratti dubbii imaammataa yookaan poolisii spiich irratti hundaa'eeti kan ibsi mootummaan Itoophiyaa ibsa kana baaseef. Miseensota humnoota Tigraay 200,000 fi 74,000 ol ta'an hidhannoo hiikkatu Koomishinii Haaromsa Biyyoolessaa. Miseensota humnoota Tigraay yookaan TDF hidhannoo hiikkachiisuuf geggeessuu fi hawaasatti akka makaman gochuuf mariin akkaataa hojii irra oolmaa isaa ilaallatu Maqaleetti geggeeffame. Marii jalqaba torban kanaarra kaa'ame irratti bakka buutonni mootummaa federaalaa aangawoonni bulchiinsa yeroo Tigraay akkasumas miseensonni koree hordoffii gamtaa Afrikaa argamuu isaanii koomishinarrii koomishinii haaromsa biyyaalessaa obbo Tamasgeen Xilaa'uun fuula Tiwiitar yookaan X isaanii irratti beeksisanii jiru. Marii pirezidaantonni itti aanoo bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay akkasumas qaamolee dhimmi ilaallatu garaagaraa akka bakka argamanitti loltoota Tigraay diiguu fi bifa guutuu ta'een hawaasatti makuudhaaf sagantaa piroojektota qopheessuu akkasumas karaa hojiirra oolmaa isaa jalqaba irratti mariin akka geggeeffamu eeramee ture. Marichaa fi dhimmoota wal fakkaatan irratti koomishinii haaromsa biyyoolessaa irraa itti aanaan koomishiinarii obbo Tasfaalem Yihidegoo waliin BBC'n turtii taasiseen humnoonni Tigraay fi ajajoonni olaanoo mootummaa federaalaa humnoonni Tigraay hidhannoo hiikkachuu gaggeeffamuuf deebisanii dandamachiisuuf waliigalteen Naayiroobii erga mallatteeffamee waggaa tokkoof ji'a 6 guuteera. Wanti akka turu taasise maalidha? Dhimmi kun akka boodatti harkifatuuf sababoonni jiru. Sababiin tokko waliigaltee Piriitooriyaa dura mariin siyaasaa kamiyyuu gaggeeffamuu dhabuusaati. Lamaffaan miseensota humna Tigraay hawaasatti makamaniif kallattiidhaan baajata barbaachisaaf bajanni isaa xiqqaa miti. Bajata guddaa gaafata. Bajanni kun ammoo humna biyya keessaa qofaatiin kan haguugamu miti. Deeggarsa idil addunyaa barbaachisa. Haala kanaan biyyoonni fi qaamoleen waadaa galanii turan yeroo isaatti galii gochuu dhiisuun isaaniitiin rakkoon uumame. Qabeenya barbaachisu yeroo isaatti argachuu irratti qaawwaatu jira. Kanaaf hanqinni galtee waan tureef turuu danda'ee jira. Ammas mootummaan federaalaa hunda ta'uu baatus
Marsaa Afuriin baajata ofiisaatiin gaggeessuudhaaf kaka'umsa horratee jira. Hooggantoonni mootummaa Tigraay fi humnoota Tigraay kanuma hojiirra oolchuudhaaf qophiidha. Boordiin riiformii biyyaalessaa kallattii kaa'ee koree hundeessuun galtee sassaabuu danda'ee jira.